TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota TV jireenyaa waaqayyo immoo torbanii kana torban nagaa torban eebbaa godhee galgala haaraa kana immoo deebi'ee jireenya keenya irratti waan dabaleef maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Galanni ulfinni aangoonii fi qubaan bara baraan waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Barumsa torban shanan darban kana barannes warra sitti fufna. Innis immoo waa'ee mul'ataati. Mul'ati maal jechuudha? Maaltu immoo mul'ata miti? Mul'ati immoo maaliif nu gargaaraa isa jedhu walii wajjiniin barre. Har'a immoo akkamittiin itu mul'ata kana fudhanna gaa erga barbaachisummaa isaa barree erga hiika isaa barree akkamittiin mul'ata kana fudhannaa isa jedhutu immoo har'a walii wajjiniin barra. Inni kun egaan hunduma keenyaaf iyyuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf gabaabsineetu waaqayyoon kadhannaa akka itti fudhannu akka nu barsiisuuf sababiin isaa barsiisaan keenya fuula qulqulluudha waan ta'eef hin kadhanna waaqayyoon. Bara kakuu haaraa kana keessatti warra gooftaadhaaf kaadhimaman barsiisuudhaaf kan ergamte hafuura waaqayyoo har'a immoo tokkoon keenya akka barsiiftuuf jireenya keenya irratti si afeerra. Yooti nu barsiisuudhaa baattee yooti qalbii keenya banuudhaa baattee dubbichi dubbii waaqayyooti waan ta'eef namaa galuu hin danda'u yaa waaqayyoo. Kanaaf iyyuu nu hundumti keenya har'aa gara kee ilaalla. Qalbii sammuu keenyaa bantee ija garaa keenyaas ibsitee dubbii keessa har'a nutti dubbatamu anis akkan sirriitti dhaga'eetti jiraadhuuf obboloonni koos yaa waaqayyo dhagaanii akkatti jiraataniif maqaa Iyesuus Kiristoosiin nu gargaari. Yaa waaqayyonis immoo dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf na gargaari. Mul'ata akkamittiin fudhannaa isa jedhutu sirraa baruu barbaannaa nu barsiiftee akka barretti immoo fudhachuudhaaf yaa waaqayyo tokkoon keenya qopheessi. Galanni immoo siif haa ta'u maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin. Ameen. Mul'ata ofii keenyaatu hojjenna miti mul'ata. Ofii keenyaatu akka barbaannetti bifa barbaanneen qopheeffanna miti. Akka mana ijaarrannuttitu mana akka barbaannetti ijaarrachuu dandeenya akka humna horii keenyaatti. Kutaa ciisicha isaa iddoo barbaanne keenyee, kutaa taa'umsa isaa iddoo barbaanne keenyee, kutaatti nyaata qopheeffatan iddoo barbaanne keenyee akka nutti toleef akka nu gammachiisetti ijaarrachuu dandeenya mana mataa keenyaa. Hojii kan biraas immoo akka nuti toletti hojjetachuu dandeenya. Mana keenya keessa yeroo waa kaa'annus iddoo barbaanne kaawwanna. Mul'ata garuu akka barbaannetti hojjetanna miti. Mul'ati kan keenya miti mul'ati. Kanaafituu mul'ata fudhachuu jenne hin fudhanna. Abbaa biraa fudhannu qabna mul'ata. Mul'ata waaqayyo biraatu fudhanna. Waaqayyotu mul'ata hojjetee kaa'e namootaaf. Utuu biyyi lafaa hin uumamin duratu uumamuu keenya duratu waaqayyo mul'ata hojjeteetu kaa'e waan namoonni hojjetan yookaan immoo eenyummaan tokkoon keenyaa kuni uumamuu biyya lafaa duratu hojjetame. Isatu waaqayyo biraa fudhannaa jechuudha nuyi maqaan waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Gaaf tokko waaqayyo Israa'eloonni karaarra deemaa utuu jiraniitu Musee gara gaaraatti ol baase. Erga gara gaaraatti ol baasee booddee mana qulqullummaa isa waaqarraa itti agarsiise waaqayyo Museetti. Mana qulqullummaatu jira waaqarra. Mana qulqullummaa isa waaqarraa kanatu itti agarsiise. Museen akka ta'utti mana qulqullummaa isa waaqarraa erga ilaalee booddeetu akka isa argite sanaatti gaanii godoo qulqullaa'aa naa ijaari. Iddoo aniif sabni koo itti wal agarru jedhe waaqayyo. Mana qulqullummaa ijaari Musee jedhee akkuma barbaadetti immoo ijaari hin jenneen. Manni qulqullummaa akkatti ijaaramuun irra jiraatutu jira. Innis immoo ol waaqarratti ijaaramee waan jiruufi akka mana qulqullummaa isa waaqarraa sanattitu lafarratti argu waaqayyo waan barbaaduufi akka san waaqarraa si agarsiise sanaatti gaanii gidduu saba kootiitti naa ijaari jedheen waaqayyo. Kanaaf saba waaqayyoo mul'ata yeroo fuunu nutti kenna malee mul'ata waaqayyoo ittiin hojjedhaa kana jedheetu nutti kenna malee kan keenya miti akka barbaannetti hojjenna miti mul'ata sana ofii keenya bifa barbaannes itti baafna miti. Bifa barbaanne itti baafna miti. Galanni kan waaqayyoo haa ta'u mul'ata ofii isaatii qopheessee nutti kennuu isaatiif. Kanaaf egaan erga akkas ta'e attamitti fudhanna ree mul'ata kana isa jedhutu walii wajjin ilaalla. Qabxii gurguddaa shaniinis ni itti hima.
Inni tokkoffaani waaqayyoon gaafachuudhaanitu mul'ata fudhanna. Waaqayyoo nuuf mul'ata kana biyya lafaa fi waaqniif lafti uumamuu dura qopheessee jenneerra. Eenyuuf qopheessee? Nuuf qopheesse. Haa ta'u iyyuu malee garuu gaafatamuu barbaada waaqayyo. Akka nu isa kadhannu barbaada. Kanaaf gooftaa Yesuus maal jedhee? Kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banamaa. Kadhatamuu barbaada jechuudha waaqayyo. Kadhatamuu barbaada waaqayyo. Wanti biyya lafaa irratti ta'u hundumtuu deebii kadhannaa keenyaa ta'utu irra jiraata. Waaqayyoof immoo raawwannaa kakuu isaatii ta'utu irra jiraata. Akkuma tasaa waa dhufee jireenya keenya keessatti akka ta'u hin barbaadu waaqayyo. Nuyi beennee, nuyi arginee akka nuyi kadhannu, yeroo kadhannu kadhannaa kootu deebii argate, haaleluyyaa jechuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo duratti dhiyaannee yaa waaqayyo yeroo darbe yaadatu yoo ta'e mul'ata jechuun eenyummaadhuma keenya argachuu jechuudha inni irra. Yaa waaqayyo an eenyu jenneetu waaqayyoon gaafannaa jechuudha. An eenyu? Eenyutti na uumte anaani? Eenyummaan koo inni sirrii maa inni macaafa kee qulqulluu irratti barreeffame waa'ee kootiif maa inni? Isa arguun barbaada jenneetu akka nuyi isa gaafannutu waaqayyo barbaada. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti yoo ilaaltanii ergamaan waaqayyoodhaa gara Geediyoon naqe. Yaa Geediyoon loltuu goota nana waaqayyo si wajjin jira jedheen. Erga kana jedhee booddee akka jedheen itti fufeetu ati jedhe akka nama tokko rukutuutti warra Miidiyaaniin humna qabdu kanaan rukutuu hin dandeessaa jedheen. Eenyummaan Geediyoon inni sirriin waaqayyo ilaalaa jiru isa kana. Geediyoon garuu akka itti of ilaalaa hin jiru. Inni isiniin jechuu barbaade isa nuyi ofii keenya beennu caalaa waaqayyoota sirriitti nu beeka. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Nuyi eenyummaa keenya har'aa of ilaalleetu an dadhabaadha, an wallaalaadha, an hiyyeessa, an homaa godhuu hin danda'u ofiin jenna nuyi. Waaqayyo immoo an beekumsa keetii, an ogummaa keetii, an humna keetii siin daadhee waan dinqisiisaan hojjechuu barbaada. Kanaaf iyyuu eenyummaa keenya isa sirrii kan beeku waaqayyoodha. Galanni isaa kan waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon eenyu ani jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Gadameessa haadha keenyaa dura nu beeka waaqayyo. Uumamuu biyya lafaa duratu nu beeka waaqayyo. Kaleessa nu baree miti waaqayyo. Eengadda nu baree miti waaqayyo. Nuyyuu dhiyoof barreessa. Waaqayyo garuu waggoota meeqa dura nu beeka. Maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Uumamuu waaqaaf lafaa dura si beeka waaqayyo. Isa sirriitti nu beeku waaqayyooni. An eenyu jennee akka nuyi gaafannu barbaada gaa waaqayyo. An eenyu jennee akka nuyi isa gaafannutu barbaada. Yoo eenyummaa keenya hin beennu yoo ta'e hin rakkanna bara keenya guutu. Kanaafitu Geediyoon ka'ii dhaqii lola kana loli yeroo waaqayyo ittiin jedhe Israa'eloota keessaatu loltoota waame kottaa annee lollaa jedhe. Yeroo loltoota waamu 30,000tu Geediyoonii wajjin ka'e. Lolli suni kan Geediyoon duwwaadha. Inni garuu 30,000 of duukaa dammaqseetu kaase. Hiikoo jedhe waaqayyo. Lolli kun kan nama 30,000 miti of biraa deebisee jedhe waaqayyo. Of biraa deebisee. Mee namoonni sodaattan deebi'aa jedhennaan namooti sodaattan deebi'aa gaafa jedhu nami 30,000 keessaa namni 20,000 sodaataadha. Isinii galeeraa sodaataadha. Namoota sodaatoo namoota itti namanii lola sanatti namoota injifannoo arganna jedhanii hin amannetu Geediyooniin duukaa ka'e. Kanaaf of biraa deebisee jedheen. 10,000 iyyuu baay'atanii jedhe waaqayyo. Warra akka saneetti dhugan immoo biraa deebisee jedhe. Namoota 300 duwwaatu hafe. Namoota 300 sanaan iyyuu immoo akka jedheen lolli kuni kan waaqayyoof kan Geediyoon jedhaan labsaa jedhiitii itti himedha. Isinii galeeraa labsuu duwwaadhaaf dhaqan isaaniyyuu sababiinsaa Geediyoontu kana barbaada. Namoota isaa labsan namoota iyyanii jedhigaa jedhan barbaada. Tiifoozoo malee socho'uu hin danda'u sababa ta'eefitu waaqayyo nama 300 kenneef malee lolichi kan eenyu duwwaadha kan waaqayyoof kan Geediyoon duwwaadha. Si'a tokko waan waaqayyo nu duwwaa barbaadutti nu nama 30,000tti waamna. Waan waaqayyo immoo nama 30,000 barbaadutti nu immoo kophaa keenya hojjechuudhaaf baana. Kanaaf iyyuu jireenyi keenya wal'aa akka hin taanetti eenyummaa keenya sirriitti waaqayyo irraa baruun barbaachisaadha. An eenyu jedhanii waaqayyoon gaafachuu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu tajaajila isaa utuu hin jalqabin dura halkan 40 guyyaa 40tu soomeetu waaqayyoon abbaasaa kadhachaa ture.
inni waaqarraa dhufe Yesuus iyyuu. Inni harka dhibba keessaa dhibba nama ta'e Yesuus. Inni harka dhibba keessaa dhibba waaqa ta'e Yesuus. Guutummaan waaqummaadhaa kan keessa jiru Yesuus Kiristoos iyyuu. Kan cubbuun biyya lafaa keessa hin jirre Yesuus iyyuu. Tajaajila itti ergame sana. Kaayyoo itti ergame sana. Mul'ata fidee dhufe sana. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa fidee dhufe sana. Hojjechuudhaaf biyya lafaa irratti diriirsuudhaaf inni iyyuu maal godhe? Kadhataan jalqabe. Kanaaf Waaqayyoon gaafachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon gaafachuun barbaachisa. Qabxii guddaadha kun. Akka jedha Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warra Waaqayyoof qulqullaan itti darbanii argachuudhaaf jiranis badhaadhummaa maalii akka inni of keessaa qabu akka bartaniif iji qalbii keessanii akka inni isinii banamu barbaadaadha Phaawulos. Isinii galeera. Waamichi isinitti waamamtan kun abdii attamii akka inni of keessaa qabu. Inni nuyi dhaaluudhaaf itti adeemnaa jirru kun badhaadhummaan isaa hammam akka inni ta'e. Akka bartaniin barbaada. Kanaaf iyyuu kadhannaan koo jedhe iji qalbii keessanii akka inni isinii banamuun isinii kadhachaa jiraadha warra Efesoonii. Jaalala isaan gidduu jiru tokkummaa isaan qabaniif Waaqayyoon erga galateeffatee booddee wanti gaariin isin gidduutti jalqabeera haa ta'u iyyuu malee waamichi isinitti waamamtan kun abdii maalii akka inni of keessaa qabu. Badhaadhummaa nuyi dhaaluudhaaf itti adeemaa jirru kun hammam guddaa hammam bal'aa akka ta'e akka isin bartaniif iji garaa keessanii akka inni banamuuf isinii kadhadhaa ittiin jedha. Kanaaf saba Waaqayyoodhaa kadhachuun barbaachisaadha. Qabxii inni guddaan egaa kadhata. Inni lammaffaan isarraa argamnetti maxxanu. Isarraa argamnetti maal ta'u? Maxxanu. Wanti hundumtuu waan irraa argame qaba. Burqaa yookaan soorsii qabachuudha kan keessaa madde. Waaqayyoo wantoota biyya lafaarra jiran kana hundumaa yeroo uume kaayyoo itti uumaman qabu waan irraa argaman immoo qabu. Kaayyoo itti uumaman qabu waan irraa dhalatan immoo waan irraa uumaman immoo qabu. Mukeetii uumuudhaaf Waaqayyoo lafatti dubbate lafaan akka jedhe mukeetii ija godhachuu danda'an of keessaa baasaa jedheen. Of keessaa baasaa jedheen. Mukti gaanii kaayyoonsaa wanti Waaqayyo muka lafarra kaa'eef maaliif ija akka isaan godhataniif ijatu keessara muka keessa. Ija godhatu muka sana keessa immoo waan garagaraa kaa'e teessuma nu irra teenyu mana nuyi keessa jiraannu waan nu irratti nyaannu waan nu irratti dhunnu waan nu ittiin jiraannu jireenya namaatiif barbaachisaa kan ta'e keessa kaa'e. Uumamaa galaana keessa jiraatan uumuudhaaf Waaqayyo galaanatti dubbate munyuuqaa lubbuu qaban of keessaa baasaa jedheen. Kaayyootti uumaman qabu waan irraa dhalatan immoo qabu. Bantii Waaqaa keessa warra jiraataniif garagaraa ifalkaniif guyyaa warra kennanii uumuudhaaf Waaqayyo bantii Waaqaatti dubbate. Nama uumuudhaaf immoo Waaqayyo ofiisaatti dubbate. Egaan mukti lafatti dubbate Waaqayyo waan ta'eef lafarraa yoo adda ba'ee jedhe ija godhachuu hin danda'u. Biyyoorraa adda baanaan ija godhachuu hin danda'u. Kanaaf namoonni tokko daraaraa mana isaanii keessatti guddifachuu barbaadu. Daraaraa hin jaallatu, daraaraa barbaadu malee biyyoo mana isaanii keessa galchuun barbaadani. Garuu daraaraan biyyoo malee jiraachuu waan hin dandeenyeef utuu hin jaallatin biyyoo fuudhanii iddoo caalu kaa'u mana isaanii keessa. Biyyoo sana miti wanti isaan barbaadani daraaraa. Daraaraan immoo biyyootti adda ba'ee jiraachuu hin danda'u. Biyyoo naaf fidaa jettiin. Jireenya koo yoo barbaadani, bareedina kootti gammaduu yoo barbaadani, an biyyootti adda ba'ee yookaan lafatti adda ba'ee jiraachuu hin danda'u jetti daraaraan. Qurxummiin akkasuma bishaanitti adda baatee jiraachuu hin dandeessu. Qurxummii mana keenya keessa galchinee bareedina Waaqayyoo isaan irra kaa'ee itti gammaduudhaaf utuu hin jaallateen bishaan isaan barbaadan isaanii nanna. Akkuma kana gaanii namnis kan inni irraa argame Waaqayyoo irraati kottaa nama nuumna akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti jedhe Waaqayyo ofitti dubbate jechuudha akka bifa keenyaa akka fakkeenya keenya. Kanaaf namni Waaqayyoo irraa waan argameef yoo Waaqayyootti maxxane yoo Waaqayyo wajjiniin jiraatetu eenyummaa isaa argata. Eenyummaan namaa Waaqayyoon keessa jira. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaatanii lexxanii yoo laaltanii hamma 8tti mukti wayinii inni dhugaa nana kan isa dhaabeef kan isa eegummoo abbaa kooti. Dameen anatti jiru ija kan hin godhanne hin murama abiddattis hin naqama. Dameen anatti qabamee jiraatu garuu ija danuu hin godhata. Ija danuu hin godhata. Ani immoo irraan qeenxaadhe akka inni maal ta'uuf akka inni caalmaatti ija godhachuu danda'uuf. Isinis yoo anatti qabamtanii jiraachuu hin dandeessan ta'e homaa gochuu hin dandeessanii. Waa gochuudhaaf ija godhachuudhaaf natti maxxanaatii jiraadhaa.
Kanaaf iyyuu firoota koo mul'ata fudhachuudhaaf duraan dursa abbaan mul'atichaa Waaqayyoodha sababa ta'eef mee Waaqayyo mul'ata kennee utuu hin taane duraan dursa Waaqayyotti maxxanuutu nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoodha kan eebbifame haa ta'u. Warra isatti maxxananii isaa wajjin jiraataniif mul'ata gadhiisa Waaqayyo. Isaa wajjiniin jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan mul'ata fudhachuudhaaf ija Waaqayyo ilaaluun akka nu ilaallutu barbaada Waaqayyo. Namni kamiyyuu ija afur keessa ija tokkoon waa ilaalutu irra jiraata. Namni ija afuriinitu waa ilaala. Biyya lafaarra jiru guutummaan ija afuriinitu waa ilaala. Ija afur keessaa garuu ija tokko qabaachuun dirqama. Ija tokko qabaachuun. Namoonni tokko ijuma foon isaaniitiinitu waa ilaalu. Ija foon isaaniitiin. Namoonni ija foon isaaniitiin waa ilaalanii ofii isaanii argu ijuma foon isaaniitiin waanuma naannoo isaaniitti ta'aa jiru waanuma addunyaa irratti dhagaa jiranitu yookaan itti mul'ataa jirutu namni kamiyyuu waan arguu danda'utu argu. Iji fooniis nama barbaachisa. Garuu yeroo baay'ee ija foon keenyaatiin waa ilaalla yoo ta'e dadhabbii keenya, hir'ina keenya, mudaa keenya, wallaalummaa keenya duwwaatu agarra. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 33 irratti yoo ilaaltanii gaaddota warri Museen ergee biyya Kanaaniin dhaqanii agaadaniif warri inni ergee dhaqanii biyyicha ilaalaniitu as deebi'ani. Nama 12tu ergee. Nama 12 keessaa namoonni 10 akka tokkotti ilaalanii namoonni 2 immoo akka addaatti ilaalani. Namoonni warri 10 akka yeroo ilaalanii ija ofii keenyaatiin jedhani. Ija ofii keenyaatiin yeroo ofii keenya ilaallu jedhani nuyi quruphisa jedhani. Maaliin of ilaallee ija ofii keenyaatiin jedhan ija ofii keenyaatiin lakkoofsa seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 33 raqaa dubbisa. Ija ofii keenyaatiinitu ofii keenya yeroo ilaallu isaan biratti nuyi quruphisa taaneetu of agarree jedhan. Ija ofiitiin of ilaalu jechuudha warri kaan. Ija ofiitiin. Namoonni warri kaan immoo ija namaatiinitu of isaanii ilaalu. Akkamittiin akka ta'an hin beeku. Garuu ija namaa ergifataniitu ija namaatiin of ilaalu. Warrumti gaadduu kuni ija keenyaan of ilaallee quruphisa ta'uu keenya yeroo agarree ija keenyatu rakkina qabaa jenneetu ija isaaniitiin immoo of ilaalle jedhan. Keessumatti afaan namaa raasaa ija isaaniitiin of ilaalle jedhaniitu dubbata. Ija isaaniitiin. Yeroo ija isaaniitiin of ilaallus nuyi quruphisuma taanee jedhan. Ija keenyaanis of ilaallee quruphisa. Ija isaaniitiinis immoo of ilaallee nuyi quruphisa jedhaniitu dubbatan. Har'a namoonni ija namaatiin ofii keessa ilaaltan jirtu laata? Ergisaa deebisa. Ija ofii keenyaatiinis ilaallee sayyuu hin geenyu. Ija namaatiinis of ilaallee sayyuu hin geenyu. Ija namaatiinis of ilaallee. Akkeedha Phaawulos warra Qorontoosiin ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontoos lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 12 fi 13 irratti yoo ilaaltanii akka jedha. Nuyi warra ofiif dubbatan sanatti of lakkaa'uudhaaf yookiinis isaaniin of qixxeessuudhaaf ija hin jabaannu. Isaan ija ofii isaaniitiin wal safaru. Walii isaaniitiinis of hin qixxeessu. Kunis gowwummaa isaaniiti. Nuyi garuu safara malee of hin jejnu. Of jejuun keenyas isa Waaqayyo hojiidhaaf safaree nuuf laannaan nuyis immoo ittiin isin bira geenya keessaa hin ba'u jedheetu dubbata. Nuyi akka warra ofiif dubbatan sana isaaniitti of hin lakkoofnu isaaniinis of hin qixxeessinu nuyi jedha. Isaan ofii isaaniitiif dubbatu jedheetu dubbata. Erga kana jedhee booddee immoo isaan ija walii isaaniitiinitu walii isaanii safaru jedhe. Ija walii isaaniitiin walii isaanii safaru jedhe. Naannoodhuma isaanii keessatti ofii isaanii ilaalanii inni tokko ani amma guuttadheeraa jedha. Naannoo isaa keessatti of ilaalee abaluun nan caala jedha. Abaluun of safaree hiriyaa isaatiin of qixxeessee annan caala. Manni koo mana abaluu caala. Bizinesi koo bizinesa abaluu caala. Barumsaan an abaluun hin caala. Lallabi koo lallaba abaluu caala. Qabeenyi koo qabeenya abaluu caala. Ijoolleen koo ijoollee abaluu caalu jedhaniitu qonnaan koo qonnaa abaluu caala jedheetu naannoo isaatii wajjin ollaa isaatii wajjin hiriyaa isaatii wajjin of safara. Kanaafitu Phaawulos isaan ija walii isaaniitiin walii isaanii safaru jedhe. Ija walii isaaniitiin walii isaanii safaru jedhe. Inni kun garuu gowwummaadha jedhe. Nuyi garuu akkas hin goonu jedhe. Nuyi tokkoffaa safara malee of hin jejnu jedhe.
of jajuun keenya immoo isa waaqayyo hojiidhaaf nuu kennee jennaan hojiidhaaf safareessa waaqayyo nuu kennee nu immoo ittiin isin bira geenye sana keessaa hin ba'uudha maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u wanti waaqayyo safaree akka nu hojjennuuf nuu kenne jira jedha Phaawulos kanaaf nuyi isa waaqayyo safaree nuu kenne sana keessattitu ofii keenya safarra malee isa keessaa bitaattis mirgattis hin gorru safara sanarraas hin ceenu safara sana guutuudhaaf garuu hin fiinnaa jedheetu dubbata obboleessa kootis obboleettii koo namaan of hin safarin namaan of hin qixxeessin ana baluun gadi of hin jedhini ofiin hin jedhini ani immoo baluun nan caalaas hin jedhini ani isa waaqayyo akkanatti kenneef hojjedhu hojjechaan jiraa jedhiiti ilaali abaluun caalaa hojjedheera hin jedhin waaqayyo ati abaluun caalaa hojjetteetta jedhee gatii sii kennu hin qabu waaqayyo immoo ati abaluun gadi hojjetteedhe wanti sirraa hir'isus hin jiru hammana sitti kennee hammana hojjetteettaadha waaqayyo eenyuunus hin safaru maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u waaqayyo eenyuunus hin qixxeessu hiriyaa keetiin sin qixxeessu waaqayyo nami garuu of safaruu jaallata gaaf tokko Eliyaas namni waaqayyo namni guddaan iyyuu of safare yeroo Elzaabel jalaa baqatu dhaqee muka tokko jala deemsa guyyaa tokko booddee muka tokko jala ciiseetu yaa waaqayyo ana boota korra wayyu kana yeroo jedhu Museedhaan of safaree Abrahaamiin of safaree Yisihaaqiin of safaree Yaaqoobiin of safaree isaaniyyuu akka godhanii akkas hojjetanii akkas dubbatanii hin du'an isaaniyyuu namni kana hojjetaa sana hojjetaa hin du'a kanaaf iyyuu anis waan koosoo kanuma na ajjeesi anaanii wallaan Elzaabelii wajjin dadhabsiise bokkaan waggaa sadii walakkaa biyya kanarraa caamee gogiin ta'e deebi'uu didde raajonni ishee hundumtuu dhumaniis deebi'uu didde bokkaa waaqayyo yeroo bonaatti bokkaa roobsee jaammas deebi'uu didde kanaaf iyyuu an wallaansoo ishee nan dadhabee na ajjeesi jedheetu waaqayyoon kadhate namaan of safare akka nuyi namaan of safarru hin barbaadu waaqayyo maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u inni sadaffaan namni ittiin of ilaalu ija seexanni banuun seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6-7 irratti yoo ilaaltanii bofni hewaan bira dhaqxeetu hewaanitti dubbatte hewaanii isa waaqayyo hin nyaatin jedhu sana erga nyaattee booddee fuuteetummoo abbaa manaa isheeti laatte abbaan manaa ishee yeroo nyaatu qullaa ta'ani yeroo sana iji isaaniitu baname seexanni iji keessan hin banamaattiin jechi sababa ta'eef yoo nyaatan hin banamaa itti waan ta'eef nyaatanii iji isaanii baname yeroo iji isaanii banamu wanti isaan arganii qullaa isaaniiti addaam qullaa isaa argeetu ofiisaa jibbe addaam qullaa manaa isaa argeetu ishee jibbe kanaaf iyyuu qullaa isaanii dhoksuudhaafitu maal godhanii baala fuudhanii ofitti uwwisanii seexanni ija keenya bana akka nuyi maal goonuufi qullaa keenya akka nuyi agarruuf deebinee immoo qullaa keenya yoo agarre ammas maal nutti agarsiisa qullaa keenya kana immoo dhoksuudhaafi ol akka nu ilaallu hin barbaadu naannoodhuma keenya laallee baala immoo fuunee akka nu ittiin qullaa keenya dhoksinutu barbaada iji seexanni banu naannoo isaa duwwaa ilaala inni arfaffaan iji nu ittiin ilaallu ija isa waaqayyo banuudha ija isa waaqayyo banu Iyyaasuuf Kaalebii akka jedhanii namoonni lamaan sunni isini gabjedhaa jedhan gabjedhaa waaqayyo jara sanarraa ayyaana fuudheera gaadidduun isaanirraa sokkeeraa isaanii isaan buddeena keenya ol baanee dhannee isaan nyaannaa nuyi laaqana waaqayyo nuu qopheesseedha isaan jedhan dheerinni hojjaa isaanii humni isaanii sanyii isaan irraa dhalatanii jabinni Yeriikoon ijaaramuu seetii itti mul'anne ija waaqayyootiin gaafa ilaalanii hundumti isaanii huuba ta'anitti argamanii gaaddisi isaanirra hin jiru ulfinni isaanirraa sokkeera nyaata keenya jarreen kun nuyi lola tokkoonitu biyya kana fudhachuu dandeenyaadhani ija waaqayyootiin ilaaluun isa kana maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u kanaaf ija isaatiin akka nuyi ilaallutu barbaada waaqayyo namni manatsarii bifa keelloo keewwatee gadi ba'ee guyyaanarraa bifa keellooti yoo jedhe naman dinqu namni manatsarii gurraacha keeyate immoo gadi ba'ee maali guyyaanarraa dukkanaadha yoo jedhe naman dhibu guyyichi dukkanaas miti guyyichi bifa keelloos miti wanti isaan ija isaaniitti kaa'anii jiran garuu ala sanatu akka sana godheetti agarsiise har'a ija maaliitiin argaa jirra nuyi ija keenyaan ilaalaa irramoo ija namaatiin ilaalaa irramoo ija seexanni banuu ilaalaa irramoo ija waaqayyootiin ilaalaa irra mul'ata fudhachuudhaaf garuu ija waaqayyootiin akka nu ilaallutu waaqayyo gooftaan barbaada Isaayyaas boqonnaa 6 yoo ilaaltanii waaqayyo ija Isaayyaasiin bane waaqayyo teessoo ol jedhaadhaaf dheeraarra taa'utu jiruutu arge yeroo sana argee ija waaqayyo duukaa bu'ee yeroo filaalu hidhiinsaa xuraa akka ta'e arge ergasii booddee naannoon isaa xuraa akka ta'e immoo deebi'ee Isaayyaas arge
Isaayyaas hidhiinsaa isuma kaleessaati. Sabinni gidduu jiru isuma kaleessaati. Wanti geeddarame har'amaan yoo jettanii wanti geeddarame har'a ija isaati. Akka sila ija ofii isaatiitiin hidhii isaa ilaala. Ija ofii isaatiin itu naannoo isaa ilaala. Qulqulluu fakkaateetti mul'ata. Amma garuu ija Waaqayyootiin yeroo ilaalu jalqabu hidhiinsaa xuraateetu arge. Naannoon isaas xuraateetu arge. Wayyoo jedheetu gara Waaqayyootti dhiyaate. Namni iji isaa banamee akka Waaqayyootti ilaaluu yeroo jalqabu duraan dursa kan argu ofii isaati. Etuu dadhabbii obboleessa isaatii obboleettii isaatiin argin dadhabbii isaa arge namni dura. Namni kam? Namni ija Waaqayyootiin ilaalu. Kanaaf Waaqayyoo har'a ija isaatiin akka nu ilaallutu barbaada. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin kadhannaa qabxii isaa hafe lamaan torbanarraatu itti fufna. Namoonni Waaqayyoo ija keessan akkasii banu barbaadan jiraatanii yoo jiraatanii kadhata kana naa wajjiniin kadhadhaa warri Yesuus Kiristoosin hin beekne. Waaqayyo kun ija koo akkanaa banuun barbaada. Gooftaa Yesuusin dhugeeffadhin isa duukaa bu'aa warri jettanii kadhata gabaabduu kanaa wajjiniin kadhadhaa. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ilma kee Yesuusin waan naa laatteef bara baraan si haa galatu. Cubbuu koof daddarbaa hundumaa naaf dhiisi. Maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi. Gara kee dhufeeraa na simadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusin. Ameen. Kadhata gabaabduu kana warri naa wajjiniin kadhattanii har'a sanbata guddaa dhufu gara waldaa kiristaanaa dhaqaatii Gooftaa Yesuusin fudhachuu keessan itti himaa. Isaan immoo waan itti aanu isin itti himu. Nuufis yoo nu barreessitan iimeelii keenyaan nuyis immoo gargaarsa isin barbaachisu isinii erguu dandeenya. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Baay'een isin jaalladhaa. Torban eebbifamaa qabaadhaa. Nagaa Waaqayyoon jiraadhaa.